Akka moltan dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo magaalaa Naayiroobii irraa kallattiin darbu eegaleera. Sagantaa irraa kan isiniif dhiyeessu ana Firaafoolii Dhugaasaadha. Sagantaa keenya irraa keessatti eegdonni isaa hojii irraa kaafamuu isaanii irratti Jawaar Mohaammed maal jedha? Miseensummaa poolisii keessaa baafnee suuraa haasawwan kan jedhu walii galle kanaan ganama kana ka'ee dhaqeen meeshaa fi qabeenya mootummaa isaan bira jiru galchanii. Qonnaan bultoonni godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee fi Boosat mootummaan meeshaa nurraa hiikee jechuun komatu. Meeshaan guuramaa jira gammat meeshaan ayyamas qabaatu ayyamas qabaachuu baate meeshaa waraanaa ta'ee manuma seenanii toobaasa mana namaa cabsaa ayyama murtillee hin qaban. Akkasumas qonnaan bulaa Iluu Abbaa Booraa Gafarsa Madaqseen dubbisnee jirra. Odeessaalee gaggabaaboo of biraa qabna hanga xumuraatti nu faana tura. Qonnaan bultoonni godina Shawaa Bahaa aanaa Boosatii fi Fantaallee irraa dubbisne gaafa roobii eegalee humnoonni nageenyaa meeshaa hidhatan akka irraa hiikaa jiran dubbatu. Gandoonni qonnaan bultoonni kun jiraatan naannoo Amaaraa karaa godina Shawaa Kaabaa kan daangeessu yoo ta'u irra deddeebiin rakkoon nageenyaa bakka itti uumamudha. Kaan hundarraa akka hiikamu kaan immoo kanneen seera qabeessa hin taane qofaarraa hiikamaa jira jechuun dubbatu. Meeshaa naannoo akka gandaatti dhufaniitu walla meeshaa saddeeti nurraa fuudhanii meeshaa saddeet fudhatanii milishaa fi warra diinsoodhaa wal keessa meeshaa fudhatamee nurra. Qaama mootummaati odeeffannoo irraa ramadamee jaanii gaafannee gandaan kana diinjiltiin jedhee seenanii bakka sagantaa jaanii meeshaa jiran. Seera kanarraa ni mandara suuraa tokko irraa fudhachaa jiranii deemii jedhaffaa jamaa achirraa fudhatanii rakkuma nageenyatii fi jaamala jaanii wanni filtimanti dubbatan jiru malee. Warra ayyaman qabneetu fuudhan isaan dhimma nageenya kanaaf jecha malee warra ayyama qabu laalleetti madeessanii malee irraa fudhatan. Kana aanaa Fantaalleetti illee jiraan hin jaan odeeffannoo dhageenyu malee nageenya waan agarre hin qabne warra aanaa Fantaalleetti fi aanaa Boosatii fi jaanii dhimmi nageenya kun warra madameef. Qabiyyee jiruun nageenya mirkaneessannee waa yaadnu qabu waan akka isaan talagaatii bitaan jiran garuu meeshaan warra rakkoo qabisa irraa guuramee sirriidhaa fakkeenya maqaa nama tokkoo dirmeetiin jala maaliif meeshaan guuramaa kan jedhu kanneen adda addaa akkaataa irraa uummanni gaa'ee naawwanni fayyadamu jirudha. Amma meeshaa waraanaa namarraa guuraa jiranii Boosatii fi Fantaallee lamaan jidduutti. Aanuma guutuudha jechuun keessattuu ganda xiyyee ganda kana walitti dhiyaatu warra naannoo Amaaraatti walitti dhiyaatu isaan irratti guuramaa jira bukkee. Xiyyeeffannaan guddaan ganda aanaa Boosakkeecha ganda Rogeecha fi ganda Rogeecha Boqoree fi ganda Borqetaa haga ammatti meeshaan guuramaa jira haga ammatti manatti hin deebine mana sakattaa jiranii. Meeshaan ayyamas qabaatu ayyamas qabaachuu baate meeshaa waraanaa ta'ee manuma seenanii toobaasa mana namaa cabsaa ayyama murtillee hin qaban akkatti cabsaa guuraa jiran. Humna addaati kaayoo humna hidhatee humna addaati jedhanii humna addaa yoo ta'e humna addaa naannoo Oromiyaa yoo ta'e nama uummata Oromootiif dhaabbate malee nama uummata Oromoo miidhuunis akka beeknutti ka'oo kan Oromiyaa ta'e yoo kan federaalaa ta'e immoo kan mootummaa federaalaa ta'e maaliif karaa naannoo Amaaraatti seenee warroota daangaatti walitti bu'an kana maaliif irraa hin waan jedha sana komii akkanaa qabna nu. Mariin hin jiru warra bulchaan illee yoo gaafannu humni kun humna nuyi bobba'uu miti warra olaanota ramadee waan isaan ramadeefis hin beeknu nullee amma aangollee hin qabnu kanaaf waan goonu hin qabnu waan jedhan isaa illee kan kaasan yoo bilbilee gaafannu warra aanallee kanaaf homaa gochuu hin dandeenyu waan jedhan kan deebisan. Dhimma kana irratti kan dubbisne bakka bu'aan ajajaa qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa Komaander Tasfaa'uun Taaddasaa garuu hojii saamtota adamsuutu adeemsifamaa jira malee meeshaan waraanaa qonnaan bultoota irraa fudhatamaa hin jiru jechuun BBC'tti himaniiru. Qotee bulaarraa meeshaan hidhamaa jiru hin jiru. Saamtonni ispaartii kanaan wal qabatee saamicha adda addaatu gaggeeffama. Saamicha kanaan wal qabatee hojiin shakkamtoota barbaadu hojjetamaa jira. Kanaan wal qabatee namoonni dhimma kana shakkaman qabaman yoo jiraatan alatti kan taphattoonni meeshaa hiikuudhaaf qotee bulaarraa meeshaan hidhamaa jiru hin jiru. Yoo kana keessatti namni nagaan irraa hiikamee jiraate adda bahee kan seeraan deebi'uuf ta'a malee namni akka raawwanne meeshaan sararaan hiikamu gara fuulduraatti hin godhamu. BBC Afaan Oromooti kan hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya oduu gaggabaaboon isinitti himaa ani Hirphaa Gammachuu ta'e. Imaltoonni Chaayinaa irraa gara Itoophiyaa imalanii fi kooroonaa vaayirasiin qabamuun shakkaman qofaatti adda baanii hordofamaa jiraachuu Inistituutiin Eegumsa Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beekse. Kanaan duras shakkamtoonni 8 qorannoon booda dhukkubicha irraa bilisa akka ta'an ibsamuusaa ni yaadatama. Oduu wal fakkaatuun barattoonni lammiilee Itoophiyaa ta'anii fi biyya Chaayinaa magaalaa Wuhan jiraatan
mootummaan Itoophiyaa biyyatti nu deebisuu jechuun gaafataniiru. Itoophiyaa fi Jibuutiin miseensa mana maree nageenyaa tasgabbii gamtaa Afrikaa ta'uudhaan filataman. Miidiyaaleen biyya keessaa akka gabaasanitti biyyoonni lamaan waggoota lamaan dhufaniif miseensa mana maree kana akka ta'an ibsameera. Lammiileen Itoophiyaa godaansa seeraan alaatiin Afrikaa kibbaa osoo imalanii Taanzaaniyaa keessatti hidhamanii turan keessaayis namoonni 75 boru Finfinnee ga'u jechuun imbaasiin Itoophiyaa achi jiru ibseera. Kanaan duras imbaasichi lammiileen Itoophiyaa 1,500tti siqan mana hidhaa biyyattii keessa akka jiran ibseera. Oomaan hawaannisaa baha Afrikaatti babal'ate to'achuudhaaf doolaarri miiliyoona 76 yookiin immoo birriin biiliyoona 2.4 ol akka barbaachisu dhaabbanni nyaataa fi qonnaa idil addunyaa beekseera. IBC'n dhaabbaticha yeroodhaan akka gabaasetti baha Afrikaatti hawaannisni midhaan heektaara 10,000 irra jiru irratti miidhaa akka geessee fi lammiilee miiliyoona 30 ol irrattis yaaddoo uumuu ibsee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabadhe isaan kana turan. Ji'oota muraasa dura Jawaar Mohaammed eegdota isaa mootummaan osoo isa hin beeksisin na duraa kaasuuf jechuun fuula feesbuukii isaa irratti erga barreessee booda deeggartoonni isaa daandiitti ba'uun mormii dhageessaniiru. Mormiin kun gara hokkoraatti jijjiiramee magaalota Oromiyaa garaagaraatti lammiileen 86 lubbuu dhabaniiru. Dhimma kanaaf Jawaar Mohaammed mootummaa yeroo himatu mootummaan ammoo ajaja akkanaa hin kennine jechuun ibsuun isaa ni yaadatama. Kaleessa galgala miidiyaan OBN poolisii federaalaa madda godhachuun mootummaan eegdota Jawaar Mohaammed kaasuu isaa gabaasee ture. Gabaasni kun poolisiin federaalaa dhaabbilee morkattoota siyaasaa kamiifuu eegumsa akka hin kennine beeksisuu isaa hima. Dhimma kana irratti ammayyuu taanaan obbo Jawaar Mohaammed dubbiseera. Komishinii Leeksumaan argadee komishinii Daashee wajjin teenyee haala jiru waliin mari'annee namoota biraa eegaa isa kaasaa jiranii fi kanaaf nagarasa warra jiran kaasuu akka barbaadan naa himanii dursee kan ammoo ijoollee wajjin mari'adde ijoollee wajjin kan mari'anne ijoolleen deemuu akka hin barbaanne asootuu akka barbaadan waliin mari'annee haala amma dura tureen maqaan isaaniis suuraan isaaniis bakka adda addaatti ba'aa waan tureen nageenya isaaniitiifis sodaachisaa akka ta'e nageenya asootuu akka barbaadan jala muranii natti himanii kan waan isaafis hime albatanii komishinii kan ta'u taate miseensummaa poolisii keessaa baafnee sibiila haasawwan kan jedhu walii galle kanaan ganama kana ka'ee dhaqeen meeshaa fi qabeenya mootummaa isaan bira jiru galchanii na biratti hafanii roobeen maaliif akka dabarse duubatti naaf hin galle dhimma sekiuritii dhimma nageenya kana paakistaanii godhuu baatanii poolisaanii godhuu baatanii gaarii ta'an akka fakkaata dhimmichi dhimma falmisiisaa hin turre dhimma hojmaataan laallee waliigalleedha. Xalayaan sun maqaa kiyyaan barreeffame na bira hin geenye erga OBN bira ga'eedha kan ijoolleen OBN keessa jiran kan natti fidanii warri poolisii federaalaas dhimmichi miidiyaatti ba'uusaa hin beekne ture ba'uus hin qabu ture kan jedhu arra dubbatanii maaliif miidiyaa irratti waan sandeessuu akka barbaadan naaf hin galle. Eegdota meeqa qaba turte Jawaar? Eegdota 4 ture. Mootummaan amma eegdota si biraa fudhachuunsaa yaaddoo nageenyaa sitti uumaa? Qofa yeroo ammaatti kaasuun isaanii murtii siyaasaa akka ta'etti tarii yaadni isaanii eegdota kan kaasun taate duula godhaa jiru sochii uummata keessa godhaa jiru kana sodaatee tafa yaan jedhu akka kaalkuleet godhaa kan hubadhu kaalkuleeshinii doongoraati. Wanti poolisii federaalaa waliin mari'attanii murteessitan maali? Eegdonni amma si bira turanii mootummaan hojiitti akka deebi'an ibseera. Hireen isaanii maal ta'a? Wanni walii galtan ni jira? Amma duras nageenyi kiyya akka eegamuuf kan ramadanii ammas nageenyi kiyya irratti seerri cabee yaaliin xumurannaa yaalii san dura dhaabbatanii kan fashalsanii kanaaf kana kan godhan heera biyyattii eegsuudhaaf oromummaan waan argameef hireen isaanii seera kiyyas waliin hidhamee harka uummata oromootiin harka biyyaataa jechuudha. Kanaafuu tarkaanfiin isa fudhattu maali? Ofumaa eegdota hin qaxalatte jechuudha. Eegdonni kunis hin jiru hojiin itti fufu. Yeroo caalaa immoo uummanni Oromoo jira waaqessiidha. Kana caalaa eegduun waaqaaf uummata caalu samiis hin bu'u lafaa hin ba'u. Akka poolisii federaalaa wajjin mari'atteetti taanaanii si qofa osoo hin taane hooggantoota siyaasaa kaan illee si'achi eegdota karramanneefidha kan isaan sitti himan. Isaan akkas jedhanii garuu dhugaanatti hin fakkaatu. Wanti dhimmi kun dhimma maanaa wal qabatudha. Keessattuu wal bira dhaabbannaa mormii muummicha ministeeraatii fi paartii gurgurtuu sociaalaa muummicha ministeeraa wajjin qeeqan isarratti dhiyeessu ammallee chaalenjii filannoo irratti dhiyeessuu wal qabatee kan fudhatan warra biraatirraa
Amma sinkaanee kaasuus hin qabani. Xiyyaa kaasanii rakkoon qabu waan uummata natiifsu guddaan qaba. Garuu namoota biraatirraa kaasuu hin qabani. Waa'ee jecha namoota biraa saaxiluu hin qabani. Kan kiyya rakkoon qabu. Dhuunfaanis qaxarachuu nan danda'a. Yeroo guddaa jira, uummata Oromoo guddaa jira. Odeessa keenya sadhumaan dargaggoo Gafarsa Madaqsee dubbisneerra. Dargaggoon ganna 27 Gaashaw Dammallaash godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu ganda Abuunaa Galii keessatti qonnaan bulaadha. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2008 keessa ilmoo Gafarsaa lagatti raaree keessatti kufte tokko argee garaa jabaatee bira darbuu waan dadhabeef Gafarsa kana gara manaatti geessuun kunuunsuu eegale. Amma garuu Gafarsi kun rakkoon irratti uumaa jira jedha. Ammayyuu taanaatu dubbise. Itti geessuun iyyuu abbaa koo kana kaafaddeeni. Akeekinyootti kaa'ee fudhee galee utuun sa'a tokko hoosisuu waan adda addaatti kennu bakka madaqe. Gaafa madaquu bakka hin guddatee. Maal gootee guddifte kana yeroo guddistoo maal siifaa godhuuf guddifteeti? Waa hundatti kennee waan hin nyaadhu hunda isaatti kennee guddise. Buddeena waan hin nyaadhu hunda isaa naan kenne soogiddaa damma mataa isaallee kenneedhaaf. Yeroo kana guddiftu kana maal siifaa godhuufi? Maal sidaa wanta bifii tokko uumuuni. Itoophiyaan ittiin guddate maqaa dhaabu aartii agaluu hiriiraan guddise qaabboota. Amma gaa erga guddisoo eegaltee waggaa 4 ta'eera. Eessa oola Gafarsi kun? Kunoo hidhamee oola. Waggaa 4 guutuu moo? Waggaa 4 guutuu miti kunoo heddumanni nama nyaatee horii nyaachuu caccabsuu jalqabee ni deemal. Isa duroo eenyu horii wajjin oolaa? Horii wajjin oola isa dura isaan duratti. Innati jalqaba guddisuudhaaf fudhatte garuu amma rakkoo keessa nagalcha jettee yaaddu? Rakkoo keessa nagasheera malee anuma iyyuu nyaatee ture bakka achiin amma deebi'ee na dhiiseera namatti darbe nama horii warra kaanitti darbe. Gafarsatti laga buustanii Gafarsatti naquuf hin yaadne isin? Geessee iyyuu bakka isaatti gadhiiseera na duukaa galee malee. Lidee na duukaa galee. Maaliifi? Hin beekaani bakka gatii madaqeefi qaba. Amma gaa maal gochuu yaadde Gafarsa kana? Mootummaatti iyyattee beektaa kana dura? Warra godinaas gaafaddeera warra bosona warra kabsirbaadaa gaafaddeera. Maal siin jedhan? Hin kaafne dhugaa maalummaan nageenya bakka kunoo amma yoona nama na utuun gaafaddu tala yaa geessu kunoo amma kan yoona gaheera kaa'umaa deebinaan deebisne. Bakka irratti dhufanii ilaalanii fiilmii gaafatanii magdeemu malee gaaffiin kana ammayyuu ammarra geenye bakka amma deengata nama harkaa nyaate bakka baay'ee guddate amma. Aha nama harkaa nyaate? Nama harkaa nyaate. Ati camaduuf hin yaadne? Ittiin qoteeraan. Hin qotaa sirriitti? Hin qotaa gosa caalaatti qota. Amma gaa mootummaan harkaa fudhatu jette waggaa 4 ta'e yoo ammas harkaa fudhatan osin mararuu? Yaanna kaa'itti deebinee walii gallee ammas. Erga fudhatanii booda akkasii deebisan barbaadde? Lakki. Maal rabbi gara biraan qabu? Ammas laga dhattee fiduufi? Kana dura nama Gafarsa Madaqsee dhageessee yookiin agartee beektaa bakka isin jiraattanitti? Hin beeku. Warri durii adamsuudha malee madaqsan hin beekanii? Hin beekanii jeruman nama arfeeyyuu miti namni Gafarsa ajjeese seenaa qabaa jira ani immoo fayyaa isaa guddiseen agarsiisaa jira qabutummaa godhin kaayyesse. Kanaaf isa dura adamsan sana sirrii miteettee mormita? Eeyyee nan morma. Horiidhaan wanta godhe maalaafi gooda bichiteedha. Jagnummaadha. Kanaafuu amantaa horiidhaan hamtuu isaa horiidha bakka. Baasii nyaataa Gafarsa kanaatiin wal qabatee kisaaraa qonnaan bulaa kanarra ga'uun alatti namootuma guddisan irrayyuu miidhaa qaqqabsuu danda'a sodaan jedhu jira. Dabalataanis wanta kanaa kan barame ta'uu baatus bineensa daggalaa eeyyama malee madaqsuun seeraan dhorkamaadha jechuun obbo Cammaraan BBC'tti himaniiru. Kamitti akka qabanii isaanis hin beeknu. Duraanii dhoksaadhaan madaqsanii tursiisaniiti amma guddatee of beekee ta'ee waa'ee isaa agarsiise. Kanarraa ka'anii jarri kan yeetan malee dura dhoksaanii mataan malee waan baratame miti seeraanis eeyyamamaa miti namni kamiyyuu eeyyama qabaatu malee waan akkasii hojjechuu qabu kan jedhu seera biyyattiirratti tumamee jira. Labsiinsaa labsii 541 namni kamiyyuu biyya Itoophiyaa keessatti bineensa bosonaa qabee madaqsuudhaaf eeyyama qabaachuu qaba. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa har'aaf qopheessine kanumaan xumurreerra. Odeessaalee keenya har'aa marsariitii keenya www.bbcafaanoromoo.com irraa argachuu dandeessu. Sagantaa keenya har'aa kan qopheesse ammayyuu taanaa kan duraan duubaan isiniif dhiyeesse immoo ana Firaafoolii Dhugaasaadha. Sanbataaf dilbata gaarii qabaadhaa. Halkan gaarii.